Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Affeerraa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin gara Itoophiyaa kan dhufe pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan muummicha ministeera Itoophiyaa waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'atan jedhamee jira. Dhimmoota irratti mari'atan keessaa tokko dhimma hulaa galaanaa yoo ta'u, dhimma hulaa galaanaatti wal qabsiisee muummichi ministeera Itoophiyaa dabatuun irratti raawwate hidhamaa ji'oogiraafii taanii jechuudhaan pirezidaantichaaf yaada ibsee jira. Ibsa walollee waliin baasanii jiru. Kanaan wal qabatee waliin waraana dhaabaa jechuudhaan pirezidaantichi dubbatullee dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Kun itti aanu odeeffannoo garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argannedha. Hedduu qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'amuun gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haxxee hidhuudhaan haleellaa humnoota kanneen irratti raawwatuu fi mooraa waraana mootummaatitti dhaqee haleellaa irratti raawwataa jiru. Cimsee itti fufuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatanii jiru. Wajjin turuudhaan hanga dhuma sagantaa kanaatti itti bohaaran affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Affeerraa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin guyyaa kaleessaa gurraandhala 17 2026 gara Itoophiyaa kan dhufe pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan dhimmoota garaagaraa irratti mari'atuun gabaafamee jira. Dhimmoota irratti mari'atan keessaa tokko dhimma hulaa galaanaatiin wal qabate muummichi ministeera Tarkiin dhiibbaa akka gootu pirezidaant Tarkiitiif yaada fi gaafii dhiyeessuun irratti mari'atamee jedhamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabatuun irratti raawwate hidhamaa ji'oogiraafii taane jechuudha yaada kan dhiyeesseef yoo ta'u, pirezidaantichis lolli akka hin jalqabamne lolatti akka hin seenne akeekkachiise jedhamee jira. Dhimma kanarratti erga mari'atanii booda ibsa baasaniin walitti bu'iinsa fi akkasumas dhibdee gaanfa Afrikaatti mudatu Tarkiin callistee kan hin laalle ta'uu pirezidaantiin Tarkii beeksisee jira. Itti dabaluunis naannaan gaafa Afrikaa kun dirree waraana humnoota alaa ta'uu hin qabu jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas beekamtiin abbaa biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kennite Somaalilaandis ta'ee gaafa Afrikaa faayidaa tokkollee kan hin qabne ta'uu dubbatee jira. Dhimmoonni biroo kan irratti mari'atanis hedduu ta'anii osoo jiru dhimma hulaa galaanaa irratti xiyyeeffatuun mul'atee jira. Dhimma hulaa galaanaatti wal qabatee muddamsuun guddaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumamee yeroo jirutti yeroo meeshaalee waraanaa gurguddaa walitti fe'atuun akkasumas humna guddaa walitti bobbaasuun wal doorsisaa jiranitti dhimma kanarratti xiyyeeffatuun maaliif kan jedhu hedduun akka gaafiitti yoo kaa'an pirezidaantiin Tarkii dhimma kana jaarsummaadhaan gidduu lixee dhimmichaa fi muddamsuu jiru gara mariitti fiduuf yaadameeti jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee dhimma hulaa galaanaatiin wal qabatee muddamsuun uumamee ture sa'aatii 11 irra gahamee jira. Ajaja qofatu hafe jedhamee duulaa fi ololli guddaan gaggeeffamaa ture ammoo gaaffii jedhee jira. Kana jechuun akka meeshaa walitti guuratuu fi ilaala dhaabbatanii wal doorsisaa turuutti kana dura lolli kan jalqabamu ture garuu hanga ammaatti hin jalqabne. Ta'ullee haalli jiru ammas walxaxaa ta'uu fi akkaan ulfaataa ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa dubbataa kan jiran yoo ta'u, lolli naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jirus cimee itti fufuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Lolli loltoota mootummaatiif hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru loltoota mootummaa hedduu miidhaa irra dhaqqabsiisu odeeffannoon maddee garaagaraa kan ibsan yoo ta'u, miidhaan dhaqqabaa jiru kun qaamota garaagaraa hirmaachisuun oolu jechuudhaan hedduunis shakkii isaanii ifoomsaa jiru. Guyyaa kaleessa humni waraanaa mootummaa guddaan baay'ee dhaamee jira. Miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Har'as haaluma wal fakkaatuun bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti haleellaan raawwatamaa jira. Kana jechuun lolli naannoo Tigraayitti eegan naannoo Amaaraa keessan waan dhoohe fakkaata. Amma biraatiin immoo maddeen odeeffannoo garaagaraa akka ifoomsaa jiranitti humni TPLF guddaa fi akkasumas humni yookaan loltoonni Eertiraa hedduun naannoo Amaaraa seenuu fi lola kanarratti hirmataa jiraachuu fi kan biroollee lola kana seenuudhaaf seenaa jiraachuu odeeffannoon bahaa jira. Kun immoo Itoophiyaa lola jalqabuuf fiidu xiqqoo dhaabbattee akka itti yaaddu waan taasise fakkaata. Kun akkuma jirutti ta'e naannoo Oromiyaattis lolli deemaa jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Walumaa galatti
Guutuu biyyattii keessatti muddamsuun hamaan uumamee jira. Kiiloona 4 raafama hamaa keessa galte jedhamee jira. Gama biraatiin immoo hojiin jaarsummaa pirezidaantii Tarkii waan kenname fakkaata. Kun yoo ta'e waan gaarii ta'e garuu waan barfatee fi waan yeroon bira dabre fakkaata. Sababni isaas kallattii kanaan rakkoon jiru haa furamu jechuudhaan xiqqaa guddaan alaaf keessaan hedduun lallabaa turan hin taane. Humna guddaa fi meeshaalee guddaa gara dirree lolaatitti fe'uudhaan lola labsuun waan adda ture. Har'a ammoo gara jaarsummaatti deebi'uun maaliif kan jedhu gaafii namoota hedduuti. Lola loluu hin enne itti qophaa'uun burjaajii uumuuf akka turee fi nama gaddisiisu immoo uummata miliyoona 100 fi miliyoona 20 ol ulaa galaanaasii fida jedhanii abdii hin jirree fi abdii sobaa abdachiisudha. Kun itti aanu oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa arganne akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa Ganda Bookaa iddoo addaa Tulluu Faaraa jedhamu keessatti gaafa gurraandhala 15 2026 loltoonni biltsiginnaa maanguddoo umurii 70 olii abbaa ilmaan 5 kan ta'e obbo Tunaa Haajii Muudamaa rasaasa itti roobsuun mana isaa duratti ajjeesuun mana isaas qabeenya guutuu waliin kan guban yoo ta'u namoota gandichaa hedduu jalaas manneen gubanii kan barbadeessan ta'u jiraattonni himaniiru. Namoonni manneen isaanii jalaa gubatte kunneenis maqaan isaanii Abbaayyee Tunaa Muudamaa, Aabbee Fayyisoo Badhaasoo, Muhammad Aabbee Fayyisoo fi Kamaal Amaanoo Hajii Urgeessoo kanneen jedhaman ta'u jiraattonni eeraniiru. Namoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabne yoo ta'an loltoonni biltsiginnaa kunneen akkuma amala isaanii maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun namoota kanneen irraan miidhaa hamaa ga'anii deemuu jiraattonni ibsanii jiru. Kana malees gandicha keessatti loltoonni kunneen namoota nagaa hidhuu, reebuu fi qabeenya saamuun manneen qonnaan bultootaa onsaa jiraachuu jiraattonni dabalaan ibsanii jiru. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Minkoo keessatti guraandhala 14 2026 kaabinoonni bulchiinsa gandichaa daandii hawaasa ittiin dararuuf wixinatan maqaa kooriidarii misooma baadiyyaa jedhu sababeeffachuun manneen hawaasaa maqaan isaanii obbo Gammachuu Eeggazuu, obbo Takkaa Zarihuunii fi kanneen biroo hedduu kaffaltii fi beenyaa mana isaanii tokko malee guutummaan guutuutti jalaa diiguun maatiin isaanii iddoo bultii dhabanii rakkachaa akka jiran jiraattonni gandichaa himan. Akka jiraattonni gandichaa himanitti kaabinoonni kunneen saamicha maqaa gibiraa fi nageenyaa jedhu dabalatee bu'uuraalee misoomaa guddina magaalaa tokkoof barbaachisu kanneen akka ibsaa, bishaan dhugaatii fi daandii kan hawaasni yeroo dheeraaf gaafachaa ture osoo hin deebisiniif hojii diinummaa hawaasicha irraa isaan qaban kan ibsu mana uummata Oromoo diiganii gatuun mana maleeyyii taasisanii dhukkuba garaagaraaf saaxiluun dararaa jiraachuun ifoomee jira. Sirni bututaan biltsiginnaa kallattiinis ta'e alkallattiin saba Oromoo dachee isaa irraa dhabamsiisuuf jecha shiftoota meeshaalee waraanaa deeggaramuun uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachuu, mana jireenyaa isaa irratti diiguu, gubuu fi saamuun hammeenya raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Hartummaa Fuursee magaalaa Aanichaa Caffaa Roobitti dabalatee magaalaa Jimaatee fi naannoo isheetti bulchitoonni sirnichaa fi jala deemtonni isaanii baay'inaan magaalaaf baadiyyaa keessa naanna'anii fedhii hawaasaa tokko malee maqaan waliin taatanii woboo loltu jedhuun uummata nagaa siyaasa irraa walabaa ta'an dirqiin okkaamsanii lola isaan hin ilaallanne irratti hirmaachisuun lubbuu isaanii akka dhaban taasisaa jiru. Bulchaan biltsiginnaa magaalaa Jimaatee obbo Yesuuf Umaruu Gurraachoo jedhamu magaalichaa fi naannawa isheetti erga namoota nagaa maqaa woboo loluu deemtu jedhuun jumlaan ukkaamseen booda maqaa warra eegumsa naannoo irraa jiraniif jedhuun tokkoon mana jiraattotaa irraa deemee qawween doorsisuun qarshii 500 harkaa saamaa jira. Dabalataanis bulchaan sirnichaa magaalaa Jimaatee kun maqaa akka godinaatti qajeelfamni nutti darbe jedhuun namoota rakkoo nageenyaa fi qaala'insa jireenyatiin wal qabatee baadiyyaa irraa magaalatti galuun hojii humnaa hojjetanii jiraataniin namoonni jiraattota magaalaa kanaa duraanii hin taane kan magaalaa kanatti erga galtanii waggaa 3 hin guunne nurraa ka'aa yoo ni diddan ta'e ammoo tarkaanfiin keenya hidhaa fi reebicha hamaadha jedhu. Kana malees namoota dafqaa fi humna isaaniin magaalichatti of jireessan gara iddoo irraa dhufaniitti nurraa deebi'aa jedhee buqqisaa jiraachuu odeeffateera. Jiraattotni magaalichaa bulchaa biltsiginnaan haala kanaan buqqifamaa jiran dubbisne tokko akka himanitti osoo lafa jala guyyaa tokko ni buqqifamtu jedhanii nuti hin himin hulaa keenyarra deemanii amma ka'aa gara iddoo irraa dhuftaniitti deebi'aa. Ajajni ajaja jechaa kan nuti itti dubbannu osoo hin dhagayin ka'aa deemaa qofa nuun jedhan ammuma lafaa ka'anii mana gadhiisaa deemaa jechuun akkuma beekamu ni ulfaata. Haalli kun daa'imman manguddootaa fi mi'oota keenya nu jalaa bittimsaa jira.
madaana dhufeen jireenya keenyas toora dhabsiisuun jireenya dukkanaa nutti taasiseera jechuun dubbatu. Godina Abbaa Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa Gandalabuu bakka adda addaa Addee Diimtuu jedhamee waamamu keessatti loltoonni PP gurraandhala 15,2026 nama maqaan isaa Wandeewwaa Kennee jedhamu jalaa sababa tokko malee qarshii 33 saamuun isa hidhaatti darbachuu maddeen itti himanii jiru. Akka maddeen himanitti namni kun maqaa obboleessa keetu bosona keessa jira jedhu qofaaf saamichi irratti raawwatame hidhaatti darbatamuu eeruun lukkeeleen bilxiqinnaa immoo hanga obboleessa kee bosonaa galchituutti hidhaatiin baatu jechuun itti dhaadachaa jiraachuun ibsamee jira. Dandeettii lolaan dadhaboo ta'uun fuulleetti waraana bilisummaa Oromoo kan dhiyeessan loltoonni Impaayera Itoophiyaa haaloo akkanaa ba'achuuf immoo maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo hidhaatti guuraa jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana guutuu Oromiyaa keessatti zooniilee hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Aduma kanaan kibba Oromiyaa, lixa Oromiyaatti fi akkasumas kibba bahaa fi giddugala Oromiyaatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Alma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixa aanaa Bulee Horatti bulchiinsa magaalaa tokko to'atu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Roophii Magadaa jedhamu guutumaan guututti to'atuu isa waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u gurraandhala 16,2026 galgala keessaa sa'aa 11 fi walakkaa irraa jalqabee humnoota mootummaa PP yeroo dheeraaf uummata irratti maqaa garaagaraa moggaasuudhaan hunda caalaa maatii qabsaa'otaa irratti xiyyeeffatuun miidhaa garaagaraatii fi dararaa garaagaraa hammaataa uummata irratti raawwataa turan irratti tarkaanfii fudhateen guutumaan guututti magaalattii keessaa yaasuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola ture irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 13 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 8 madeessuun kan hafte immoo magaalattii keessaa baqachiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama meeshaatiin AKM 7 hidhannoo 7 uffata waraanaa 72 bilbiloota garaagaraa kan irraa hiikkate waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Bunnoo Baddelletti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Bunnoo Baddellee aanaa Daaboo Haannaa ganda Qobboo jedhamutti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen hedduu madeesse hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Godina Matakkalittis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Godina Matakkal aanaa Wambaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu miidhaa qaamatii fi lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanaatii fi guutuu isaa akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Kibba baha Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola cimaa gaggeessuu fi lola bakkoota garaagaraatti gaggeesse irrattis injifannoo gurguddaa argatu odeeffannoon nu gahee jira. Bakkoota hedduu haleellaan irratti raawwatame irraa muddamsuu jala galuu irraa kan ka'e neetwoorkii kutuun odeeffannoon akka hin dabarre ukkaamsuuf yaalanii ture. Wobboon aanaa Muunessaa keessatti loltoota bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhate. Reefi gaachanni sabaa wobboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa dheengadda guraandhala 16,2026 Arsii bahaa aanaa Muunessaa ganda Eeballaaqichaa iddoo addaa Gooba Gora jedhamutti loltoota bilchiginnaa manneen qonnaan bultootaa abiddaan gubaa fi uummata qeerraa buqqaasaa turte irratti tarkaanfii lalessaa fudhateen 18 irraa ajjeese 15 madeessuun 3 fayyaatti hidhannoo wajjin harkaan qabee kanarraa haftee ari'ee magaalaa Laaqichaatti deebisuun moonaa ishee keessaa buqqaasee mooraa ishees abiddaan gubee barbadeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 7 qawwee booddeetti afaa tokko gumbii 16 hidhannoo hedduu fi qorichoota danuu isheen ittiin of wal'aantu akkasumas meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Loltoonni badii kunneen tarkaanfii kana baaraaguun hedduun ishee dirree lolichaa irraa faca'uun achi buuteen kan dhabame ta'us gabaasni waqqabe ni addeessa. Gareen faashisti PP aangaa bilchiginnaa achitti bobbaasee caasaa ijaarsuun Oromoo fi saboota biroo wal dura dhaabee gooticha waraana bilisummaa Oromoo akka rukutuuf qabsoon gufatuuf shira garaagaraa xaxaa turus wobboon jabaatee humna diinaa buqqisuu ta'uun injifannoo uummata isaa amileessaa jira. Oduu biyya alaatiin Soomaaliyaan tajaajila paaspoortii gamtaa biyyoota Afrikaa bahaatti makamtee jedhamee jira.
Soomaaliyaan tajaajila paaspoortii gamtaa biyyoota Afrikaa bahaatti makamuun biyya jahaffaa taate jedhamee jira. Tarkaanfiin kun biyyattiin paaspoortii biyyoota gamtichaa maxxansuuf kan ishee dandeessisuuf yoo ta'u, sochii daangarraa kan salphisu, daldala kan cimsuu fi walitti hidhamiinsa naannoo kan jajjabeessu jechuudhaan Afrikaa Business Insider gabaasee jira. Kunis qibxata darbee Daaree Salaamitti kan raggaasifame ta'uun kan himame yoo ta'u, sirna san irratti ambaasaaddarri Soomaaliyaa kan Taanzaaniyaa fi akkasumas gamtaa biyyoota Afrikaa bahaa Eliyaas Ali Hasan, ministeerri nageenya biyya keessa Abdullaahi Sheek Ismaa'ilii fi daayirektarri ol'aanaan immigireeshinii Mustafaa Dhuhulow saganticha irratti argaman jedhamee jira. Ambaasaadarichi sanada eeyyamaa kana sirnaan kan dabarse yoo ta'u, Soomaaliyaan paaspoortii biyyoota miseensa baha Afrikaa hunda keessatti oomishuu fi beekamtii argatte jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamoodha. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.